ይሄንን ነገር እንዳታወጡ ያሳየኝ አሳየኝ። አንቺ በቃ አላቅሽም እኮ እኔም አንቺን አላቅሽም። ገባሽ? እኔ አንቺ ጋር አይደለም ጥያቄ እያጠየቅሻለሁ፣ እሱን ነው እየጠየቅሻለሁ። አያገባሽም አንቺ። እኔ አንቺ ጋር ነው እየተነጋገርኩ ያለሁት አይደለም አይደል? ከቶፊቅና ከፈዋድ ጋር ነው። አንቺ ምን ቤት ነሽ? ጥልቅ የሚያደርግሽ እዚህ ፎከስበት ነበር ትላንታ፣ እንደዛ ስትጀነንበት ነበራ። አሳየኝ ለሶፊ ያሳያት ፋይሉ በቃ ፎክራ ካላሳየኸኝ ማለት ነው። ፈዋድ ተዋቸው እነሱ። አንቺ ምንም የደበኩት ነገር የለም። ኧረ ጉድ 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 አለ የሰው ሀገር። እንግዲህ እስከ መቼ ነው ቃቃ ጫወታ ነው የያዛችሁስ? ወይስ ወደ እኔ ደግሞ የሚመስለኝ ወደ ትዳር ገብታችሁ መሰለኝ እናንተ። አሁንም ቃቃ ጫወታ ነው የያዛችሁ፣ ወደ ትዳር አልሄዳችሁም እስካሁኑ። እስከ መቼ እንደዚህ የምትቀጥሉት? አይ እንግዲህ አይ ምን ይደረጋል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ አከም ጅርተን ነጋ ቀብደኒ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አማን ናችሁ? ቤተሰቦቼ እንዴት ቆያችሁ? አለን መቴናል አላችሁ። እንግዲህ ተወፍቅና ፏድ ሱሲ እስከ መቼ እንደዚህ ትቀጥላላችሁ? በፊት ሽማግሌን ላከልኝ ያላችሁ ሽማግሌኑ እንደዚህ እንገላተታችሁ። አሁን ደግሞ በቀን ምንድነው ቃቃ ጫወታ? ወደ ቁም ነገር አልገባችሁ እስካሁን። እስከ መቼ እንደዚህ ትቀጥላላችሁ? ምንድነው? አሳይኝ ማልቱ ዝን ይተገርሲስ መገዴ እዴ ዮሚቲቲ ይተገርሲስ አተገርሲሰኑ ተገርሲስተ ፋይሉን ኢሼትስ አገርሲስ ኢሰፈከርቴ ዋሃ አኒሞ kanan dura shomaagillee erganne jettaniinaan tidaarii keessa galtaniinse lakka isinii tidaarii keessa hin galle diraamaa hojjetaa jirtu jechuudha. Diraamaa irra jirtu. Ani dhugaa tidaarii keessa galtanii waan ganaa sargii nu nyaachistanii jedhee sin eegaa ture. Sinoo maa inni hinqooqillishii taphataa jirtu jechuudha. Hinqooqillishii. የህፃን ጫወታ ምስኪን ናቸው። እስከ መቼ እንደዚህ ትቀጥላላችሁ? ግን ለምንድን ነው ወደ ቁም ነገር አልገባችሁ? እስካሁኑ ፉአድ ጋ አኒሲ ኦስኩ ሂንቀቡ ውጀዴ ጅራ ሱሲሞ ከነነtti nimtu yoote jechaa jirti. Toofiqii fi kun immoo isanuun kaleessa fakkaraa oolte sana isheettillee agarsiisii jechaa jiru. Fuwaad immoo ittiin agarsiisiin jedha. Suus immoo yoo natti hin agarsiisne jechaa jirti. Maa inni nuttillee agarsiisaa ka eddee ta'ee sila fiddanii miidiyaatti. Eddee miidiyaatti fiddanii nuun illee waan isaa nu barsiisaa malee akkasumaan ofuma keessan achiiti yeroo nutti hin gubiin. Achi yeroo nutti hin gubiina. Nutillee sin argitan arguu qabna. Eddee gadi baastanii maas nutti hin baastanii ree isa akkas gootanii fuula mastaayitii fuula moobaayilii wal agarsiistu moo dhugaa waa keessa jirti. Kaleessa moobaayilii keessa har'ammoo waraqata. Maaltu jira waraqaticha? Sin jaalladha jaalallee koodha wayimaa inni. Dhugaa rabbi nama kofashiistu. Wallaahi la'aazim eddee hin gaddeessatti wanni isaan ilaala. Diraamaa isaan hojjetan. Ajaa'iba. Hanuma isaan ittiin dhufan walumti isaan beekamu. Dhugaa rabbii dubbachuuf wallaahi la'aazim. Amma kaleessa moobaayilii irraa moo eeggaddamoo kaleessa laata wanta saasat dhugaadheef moobaayilii irraa wal agarsiisaa jiru jechuudha. Har'ammoo waraqata qabatanii dhufan. Biiroo deemaa jirtu moo kissirra jirtu moo waan samaayin waraqatichi yuumaa inni amma kana ga'an kun. Kissiidha fardi beeti. Fardi warqa saasatanii Fuwaadii fi
Toofiq ol kasastanii isin immoo akkam amma mobaayilii masobanii istaayilii muudii nutti qabataa jiru. Yaa Rabbi muudii nutti qabataa jiru. Mobaayilii fuula mobaayilii akkas walitti galgalchu nutti immoo galgalchanii bara walitti malee waraqatas akkasuma walitti waraqata adii nachi waraqata walitti galgalchanii akkasuma agarsiisu yeroo hunda kana walitti galgalchitanii wal agarsiistan kana maal qaba nu agarsiistan nutillee ilaallee akkuma isin ilaaltan kana fataa zanaatti jenna maa yoo nutti agarsiistan dhugaa maa sinin mararru garuu maa walitti agarsiistu yoo nutti agarsiistan garuu mogobasiidha sin mistirii gaawliin gadi hin baastanii ay diraama wayyoo dhugaa Rabbi baay'ee tokkodha wallahi eddeen gaddaa ilaalee man kolfaa jira har'a warraab suuraa isaanii kana fide isinii waraabe muudii isaan walitti qabataa jiranii nutti qabataa jiru garuu walitti otoo hin ta'in muudii nurratti qabataa jiru mee isa wal agarsiisan nutti illee as qabanii gara kaameraatti maaliif nuun agarsiisan baatanii silaa deeba'uun keessan hin nafne miidiyaatti baatanii haasaa jirtu maallee nu agarsiisaa ka wanti jiru nu agarsiisa nuti illee arguu qabna dirqama arguu qabna. Dirqama sa mobaayilii keessa wal agarsiistanis waraqatas wal agarsiistan waraqata adii yoo ta'e anuu intini kaameraa ofitti hin galgalchine malee isinitti agarsiisa yaa jama eessa dhaqee anan qabaanu guddicha isaa tokko anuu isinitti hin agarsiisa waraqata adii maa inni mana barumsaa deemaa wanni hin jettu waan isaa wallaallee waan irraa dubbannu. Amma yoomitti akkasiin qaxxaltuni maa bakka tokko dhaabattani amma Toofiqii fi Suufii Fuwaadiif Suufii sargisi nyaachisnaa asii yoottanii yaa Rabbii qoqqara laallee ijignu gogee nu hafee sargii yaanna jennee eenna nuti deebii akka tokko ta'e sargiin illee muudii nutti qabattan lakkaasas amma har'aa fi gadda kaleessa guyyaa meeqa fuula mastaayitii mobaayilii walitti qabdu asiifan ela kunoo maa asin baastanii qubna gara yoote nutti muudii qabattanii as baatanii kaameraa irratti ajandaa nu uumtanii sobdanii jettanii nama wallalu fakkaatanii deebitanii duduuba kaameraa sinirraa dhaamtu waliin tazanaanotanii shaayii keessan qambaa gootu deemtanii asii nutiin kootti nyaatta jedhee baalla taa'e koottaa nyaattu. Asisma dhuguma amma Suusiin maal jettee anaan na uwwite maal fuutaa mana Toofiqiiti anaan hin naqinnaan jette ati immoo dhattee achi maaliif jara jeexaa kan isheen jette jechuudha dhuguma Fuwaad atoo Suusiitiin balbala Toofiqin dhaabatiin Toofiq ijiniin dhaabatiin jette ufii moomaa si qalqalennaan dhattee mobaayilii keessa waa agarsiista mobaayilii keessallee waan agarsiistu hin qabdu mobaayilii agarsiista addisii bahee laata mobaayiliin sun addisii dhufee laata ta'uun abuun waansa yaa salaam jettee jechuudha Suufiini egaa haninsi oskuun qabu jedheera Fuwaad waan oskine hin qabaanne Fuwaad yoo haqiiqate mee gadi nuu baasan nutilleen agarra sa qobaatti akkasiin oomishtan kan qobaatti maaliif sin lamaan maa itti fuun eddee gadi fiddan miidiyaatti nuti nullee fidaa kan agarsiisa waan mobaayilii keessa jirus waan waraqatarra jirus nutti galgashaachiin galgashita sobdan echi galgashitanii nyaa jedhina maal goona nuti. አንቺ ካገኘው ሰዓት ጀምሮ በቃ እንዲሁ ሳይሽ ራሱ ነገረኛ ነው ትመስይ የነገር ፊት ነው ያለሽ። ሶፊያ እንድትሰዳደቡ አይደለም አሁን አንተ አሳይሻለሁ ብለህ ነው አይደል የጠራኸኝ ቶፊቅ አሳይሻለሁ ብለህ ነው አይደል እሷ መጥራት አይጠበቅብህም እና ቤቴ ድረስ መጥቶ ለምን ይረብሸናል እሷ አረበሸም መጀመሪያ እና እኔ ከእናንተ ቤት የመጣው እሷን ማለት ነው መጀመሪያ ላይ እሱ ጋር ከመጮሁ በፊት ማለት ነው እሷን ስነ ስርዓት አስይዛት እሷ ባትጽፍለት ወይም ባትደውልለት እንግዲህ እንደ አያችሁ ነው ከጀን ጀቻ ጅርተ በሱፊኒ ኢሼቱ bilbilee kan isheen asfararraa jirtu jechuudha. Intallis Toofiqii fi Toofiqa otoo hin ta'in Fuwaadiif Suufiin akka tokko ta'uu hin barbaanne jechuudha. Tokko akka isaan ta'anii hin barbaanne intalli jidduu deemti. Kan ammoo harkaa keessaan qabu immoo Toofiqidha. Toofiqitti kana goosisaa jira jechuudha. Toofiqiif illee jaalallee miti. Garuu immoo waan jidduu kanarraallee jidduu jaraa deemti walii gadii jechuudha.
kanaaf ufii barreessitii ufii waamtii dhufee immoo isatu akkas na godhee jetti kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Isheetiin maafiin sinna siraata ittiin gootu kan isheen jechaa jirtu suufiin. Amma nama dhibdusi itti muddaa yeroo keessanii maaliif akkasuma koottaati waan ajandaa hoomishaa deemaa maaliif baasaati hin dhumaa itti muddaa yeroo keessanii ishee sobdanii waan sobaa ammoo as fidde sanaan nama jibbisiisti malee waan qabatamaa yoo ta'e homaa miti. Garuu sargiin akkam ta'e ani mee ammaan sargiin eegamee sin gaafadha. Sargiin hin dhiistanii Toofiqii fi Fuwaadii fi Suufi sargiin akkam ta'e mee natti yaa habiibta nama wayii sargii si gaafadha wayii nyaanyaa achaa taa'uuti. Dhimma isaati ibboo nyaanyanyessee abbaa isaa balleessu nyaanyaan hin dhumu gizuma hundaa sargiin guyyaa yoomi laata? Hin darbe moo? Hin dhiisame moo? Maali guyyumarraa guyyaatti qaxaroon qabamuu fi sargii jennaan sargiidha kalas. Maaliif dura dabarsitanii wanta bishaanni tokko sila dura dabarsitanii nutti as baastanii maal jechuudha. Dura achiitiin fixattanii osoo fixateen dura maa as baatanii odeessitanii moo waan tokko galmaan gaaka. Sineenna nuti qaata sargii nyaachuu eegganna. Siin guyyarraa waa biraa haasoftu maaliif buun jedhee ani. Rabbi sinaa qeeshu gaa dubbachuu. Rabbi sinaa haa qeeshu gaa rabbi suufii siinis rabbi haa qeeshu. Fuwaad Toofiq hunda keessanuu anumaa wajjin rabbi sinaa haa qeeshu. ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር የጠራው አንተ ነፍሱንም የጠራው አለቀ እኮ ጉዳዩ እኮ ጨርሰናል። እሺ ፉአድ ለምን ነው ስልክ ማታነስ? ምን ይላልሽ? አንደኛ ጥያቄ የምጠይቅህ ማለት ነው። አንደኛ እኔን አትሄጂ እያልክ እየተቆጣ እዛ ጋር ሄደህ ገባህ አይደለም? እኔ አምኜ ነው አይደል አንተን የቀረብኩ ጥሩ ስነ ምግባር ስላለ ነው አይደል የቀረብኩ። እዛ ጋር ተደብቀህ ሄድከውን እነሱን ያሳይ። ምንድን ነው ያልሽ? ምንድን ነው ያሳየው? እኔ ላንተ ምንም አሳያልሽ። ምንም ካልሆነ ምንም አሳያት። በቃ ቪዲዮ አለ ማስረጃው ከራስ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው የጫንከው። አሳይተኛል። ኦኬ አሳይ። ለኦዲየንስ እንዴት ብታሳያቸው ለኦዲየንስ ማሳየት ትችላለህ። ኦኬ አንተ ካላ አዎ ኑት አገርሲሳ አርጎ በርባና ወንተ ወሊት አገርሲስታ ኑት አርጎ በርባና ማል ጀቹራ ኑት